Wayitachaas. Maammeen manaa dhabamee jira. Dachaas akkamitti na duuba seenee akkamitti mana kiyya na duuba seenee mucaa hidharraa gahee. Wayitachaas. Ilmi namaa akkam jedhee akkamitti namarratti dalagaa. Garuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamta gaafachuu hin irraanfanne akkam jirtu nagaa qabdanii bakka jiraattan bakka hundattuu bakka jirtan hundattuu nageenyi koo isin bira dhaqqabu isin jecha dhugaa rabbi akka itti dubbadhuun beeku har'a maal isiniin jechuu barbaadeeti wanti har'aa kaameraa na bansiiseef akka isin waan tokko naaf hubattaniif jechuu barbaade wanti ani isin naaf hubattan akkuma beekamu yeroo toora sa'aatii galgalaati irratti rifeensa sirreeffadha jedheet asiin gara iddoo mana rifeensatti dhaqee haa ta'uuti akkuma beektan maammeen achis gurfaa ni cinaa yani ana bira jira jechuudha. Quba qabdan jechuudha akka inni na bira jiru. Sanirraa kan ka'e ani viidiyoo tokko har'a isinii waraabee ture. Viidiyoo sanirratti haasaa kiyyallee dhaggeeffattanii namoonni kun dhiifama godhi namoonni kun waa hedduu naan jettanii dhugaadha. An dhiifama gochuu kiyya duratti ani wanti barbaade akka iccitiin ba'u barbaade iccitiin waa hedduu amma isiniif ibsa. Wanti ani maammee azabee akkuma inni na azabe san hedduu inni bishaan keessatti na cuuphee ture ani immoo hin tuqne jechuudha akkasirra akka san hin goone jechuudha. Garuu iccitiin inni baase tokkoffaa akkuma beektan akka ibsaan maraatu kan godhe mucayyoo ibsaa jaalattee dhabdeedha. Lammata immoo kan waan kana wajjin qindeessee oofee deeme maammeedha. Waan nama ajaa'ibu ilmi namaa akkanatti nama gana jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf. Garuu dachaasi maaliif hin dhabamsiisin jedhanii akka dachaas dhabamu kan godha kan jedhan meelaala miskiina nagaha. Garuu miskiinni immoo booddee isaa deebi'ee akka inni miidhamu walumaaf arguu jirra. Garuu kana har'aan tana wanti ani kaameraa baneef waan biraati miti. Itti isinii deebi'aa haasaatu naan tare maammeen ammanatti dhiisee iddoo mana rifeensaa deeme. Mana rifeensa sirreeffadhee manatti dhiisuun koo nama biratti dhiisee jechuudha. Ana akka kootitti nama amanu jechuudha. Yeroo ammaa namni amanamu hin jiru dhugaa rabbii dubbachuuf hin jiru. Yeroo ammaa namni amanamaan hin beeku kaa. Ana akka kootitti ana argetti ammaan tana jechuudha. Natti osoo mana rifeensaa hin deemin duratti dachaas naaf bilbilee telefoonee ture. Naaf telefoonee jennaan eessi jirta mana jirta jennaan amma mana hin jiru. Maaliif akka dachaas dhufu hin feene jechuudha na bira jechuudha. Maaliif dachaas maammeen na harkaa gadhiisuuf hedduu yaalii hedduu taasisaa jira. Bilbilaan natti bilbilee akkasitti obboleessi kiyya maammee gadhiisi amman tanaa wanti hiyyaa irraa baattu tokko hin jiru. Ibsalleen argame maal naan jedhee ani immoo sanii miti. Ani hiyyaa maammirraa wanti baatuuf deemu tokko hin jiru. Garuu akka inni dachaas hin dhabamsiisuuf deemu akka inni dachaasiif Yawayim Abdulaziz dhabamsiisa jedhee dhaadatu. Namoonni alarraa halkan sa'aatii 9 sa'a 6 sa'a 7 yaani alshuur yaani akka lakkoofsa habashatti jechuudha. Dhaadataa jiran an naaka jira jechuudha telefoonni. Lammata indilleen wallahi billahi asirraa gadhiifamee naan jedhe. Wallahi billahi yoo an takkaasii takkaa dachaasin hin dhabamsiisin an namaa miti jedhee natti dhaadate. Afaan ofiitiin
An sababa kanaaf akka inni gadi hin dhiifamne hanga fakkeenya furmaata tokko yaani qaxxii tokko qajeelchinee anaaf dachaasillee waliigalteedhaan akkuma waliigallee fakkeenyaaf inni ni barbaada ani immoo odeeffannoo adda addaa waa'ee ibsaa guuraa ture san irratti akkasumatti qaxxii kana akka inni fakkeenyaaf waan kana hin dalayne jalaa hin jenneet fakkeenyaaf maammeen akka na bira turu godhan. Haa ta'u garuu dachaas gocha akkanaa kana dhugaa dachaas irraa an eegallee hin beeku. Wallahi eegallee hin beeku dachaas irraa walumaa galatti. Natti bilbilee ture akka nama tokkotti. Eega natti bilbilee immoo ani mana hin jiru garuu maammee biratti eebaluu dhiise jedhee biraa deeme. Maaliifii hin amana jechuudhaan. Maammee biratti eebaluu dhiisee biraa deeme. Ani amman tana mana rifeensaa deemuuf jira. Garuu dachaas wanti icitiin bahamaa jiru hedduudha. Dachaas na obsi nan jarjarsini jedheeni itti madhee keessa koo itti madhee jira. Amma immoo yeroo ammana rifeensaatiif irraa dhufu gara manaatti Mahammad mana hin jiru. Maaliifii maammeen manaa dhabamee jira. Yoo tana eenyutti gaafatamummaan tokkoffaa fakkeenyaaf mucatti bilbilee ture. Mumkin ilmi namaa kuni waladda jedhee mucaratti yeroo bilbilu mucaan maal naan jedhe saayimni kan kee dachaas dhufee abdiidhaan waliigallee jirra. Dhagaa waan garaa nama nyaattu abdiidhaan waliigallee jirraati dachaas akka tole maammeen akka bahu jedheeti. Naaf hin bilbille mucaalleen naaf hin bilbille kanuma jedheetuma bilbila narratti cufate mucaan huno bilbille hanga ammatti cufaadha. Dachaas irratti telefoona yeroo meeqa kan irratti telefoona hattaa sagalee gara waasaappitiin gara 3 moo 4 itti erge. Naaf hin deebifne jechuudha. Garuu namni akkana nama godhaa. Anumtu osoo fakkeenyaaf gaddiis yoo naan jedhee tokkoffaa takka asumatu miidhama takka anumatu miidhama. Maaliif maammeen iccitii waa hedduutu keessa jira jechuudha. Tokkoffaa iccitiin tokko keessa jiru akka jaartii ibsaatii wal quba qaban tokko. Lammata wanti isaan irratti walii galan hidhamoo anaati irratti abdii yeroo achirraa bahee nun dhiisu ati immoo namootatti akkanaaf bilbiltu jedhee namoonni sun immoo halkaniif guyyaa san irratti bilbilaa jiran. Halkanii guyyaa irratti telefoonaa jiran. Kanarratti dachaas akkamumatti waan kana raawwata. Gadhiis hoggaa naan jedhu akka nama tokkotti. Kanaaf wanti isiniin jechuu fedhe har'as borus wanti tokko yookaan raawwatamu taate wayim dachaas irratti wayim anarratti quba qabaadhaa. Ani immoo kana maammirraa osoo hin taane namoota jaartiin ibsaa nama biratti hiriyoota isiitti haasofteera. Mucaan uf eegi abdiif mucaan of haa eeganii maammeen yoo achii gabbaye waan isaan godhu jedhee dhaadataa jira jedhee kan dubbatu haadha manaa ibsaati. Kana dhimmi isaa walitti qaban
akkuma jaarsi haa baasu jaarsi dharraa bahee jira jechuun bootaa dhabamerraa fayyee jira kasaniin nan naqona. Garuu immoo dachaas itti gaafatamummaa isatti fudhata. Akkamitti mana kiyya na duuba seenee mucaa hidharraa gadi hiika? Dachaas akkamitti na duuba seenee mucaan biratti dhiise amansiisee akka waan anu ergee mucaan wanti inni amaneef Allah waalam kaa wanti isaa wal keessaa. Kanaaf dachaas maammee gadhiisisee jira hidharraa. Bootaa inni jirurraa gadhiisee jira jechuudha. Ilmi namaa akkamitti akkana nama godha? Namni osoo waliin nyaannu, osoo waliin dhuynu, osoo waliin deemnu, osoo rakkoo fi waan hundaa isa wajjin qoodamaa jiru akkamitti dachaas akkana na gochuu danda'e? Akkamitti akkana na godhe dachaas? Dachaas akkamitti akkana na goota? Asumaan dhagaye. Bilbila sirratti bilbila hin kaaftu. WhatsApp sagalee yeroo 2 3 moo 4 sirratti ergee jira. Akkamitti waan kana mana kiyya dafartee akkamitti waan kana na gochuu dandeetta? Garuu rakkoon tokko narra ga'e taanaan dachaas hin dhageetta. Rakkoon tokko narra ga'e taanaan wallaahi tillaahi billaahi dachaas hima. Ka Mahammadiin na ajjeesisu si. Ka Mahammadiin na ajjeesisu si. Dhagaa hundi keessanuu. Maalifi awwaalama sodaadhe. Wanti lamaan an sodaadhe hedduu isaa dachaas tokkoffaa micayyoon ibsaa akkas goote sun nama sitti bitu. Garuu dachaas akkamitti hayyama koo malee mana duubarra mana seenee akka waan an isaa hayyamee akka waan an hagada haadhiifamu jedhee hayyametti akkamitti waan kana raawwate? Akirki dubbiin irra guddaa qaba. Please dachaas. Please yaa dachaas ammas si kadha. Yaa obboleessa koo. Mahammeen akkuma jaalattee jibbites iccitii waa hedduu garaa keessaa qaba. Kanaaf akka iccitii inni hin baafne kan godhe si namoota biraati miti. Kana ofitti himi. Kana ofitti himi ati. Ani har'as borus wanta sodaa tokko hin jiru. Maalifi dhiyoo tanallee akka sirriidha harka na baaftee jirta. Garuu ani hijaa irraa baatuuf miti tumiinsa ulee qabaadheef miti. Okay? Ati garuu dhiifama gaafattaa garuu eenyu dhiifama gaafatte? Billaan abbaa qaree abbaa qalee jette Oromoon. Okay? Fittiin. Kanaaf Mahammeen mana kiyyaa gadhiifamuun badiin akka uumamu beeki. Kan akkasitti himu. Kanaaf wanti ani siin jedhu tokko hin jiru. Dhiifama gaafatte eenyu abbaan badii?
akkamitti Mahammad mana wayne wallahi ma dhiifama gaafatte eenyu dhiifama gaafatte sirriidha ilmi namaa kan dhiifama hin goone hin jiru namni dhiifama hin beekne nama sammuun hin jirre malee kan biraatti garuu Mahammadiif faa dhiifama gaafattaati bar Mahammad si ajjeesuuf si qaluuf halkanii guyyaa dhaadataa jira.